Maal takka na aarsu beektaa? Isa wallaalaan tokko gandatti dhalate biyya koo jedhee faarsu. Akkamitti akkas jettaa? Seenaa keetii fi seenaa barsiisaatu walitti fakkaachaa jira. Hubataa marqaa, hubataa targaa. Miidhama obboleessaa argee callisuun natti hin tolu. Kobbay! Beenarra! Bay! Dim! Kun nan geessu maalutti naaf dabalime? Hin qabu. Qarshii kana qofa qabdaa? Eeyyeen hin nageessu? Tole erga jettee haa ta'u. Maaliin godha? Silas maal gochuu barbaadde? Lakki hooma. Deeman manarra. Tole. Garuu qarshii har'a dabarraan galmina jalaa dhumataa. Hin qabu. Gurr. Hin deemtas? Nan deema garuu. Uff! Mucaa kana. Maali yaa'u kana carraan akkanaa? Atis garaanatti jabaatte? Gurbaan nana fayyaan qabdu? Maaliif najja'e? Dhiifama balfanaaf kenname yeroo tokko. Tole. Gurbaa kana miirri isaa sirrii hin jiru maal ta'eetu? Anoon beeku. Walitti buutamoo jechuun koo wal dhabdanii? Isuma gaafadhu. Tole, mucaa keessan natti fakkaateem sanaafan sin gaafadhe dhiifama. Maalii kiyyatu haadha mucaa kanaa fakkaata? Isa tilmaamuun hin ulfaata. Kanaafuu? Antarii yoo walitti buutan jedheen sin gaafadheem amma qarshii konaaf laadhaan deema. Kanuma boodafuu nama waa gaafachuu qabdu adda baasii beeki. Tole. Hodama. Galatoomaa. Hin deemtu? Tole. Kun immoo fayyaan qabu maal afaan natti banaan? Obboleessa maal taate? Lakki yaaduma. Ooman taane. Miirri kee sirrii miti. Jeeqamtee jirta. Nama wajjin wal dhabde moo? Lakki yaaduma. Gadda jabaasee sirraa mul'atu na dhoksuun maaliif barbaachise? Lakki yaaduma. Ooman taane. Miira kana keessa hammam turuu barbaadda? Isan garoorsine. Rakkoo amma si mudateef furmaan otoo argame miirri kee hin jijjiiramu? Anoon beeku. Maaf wallaalte? Akkuma mudannoo gaariin gammachuuf nu affeeru mudannoo hamaan immoo gaddaaf nu saaxila. Miti? Inni sirriidha. Amma maalaa godhuuf kanatti himtaati? Miira kana keessaa si baasuuf. Isan dandeessu dhiisi. Madda rakkoo keetii natti himnaan furmaata isaa eeruu si kennuun koon oolu. Elaa waan na yaaddeef guddaa galatoome. Ana garuu ammatti gargaarsi kennan barbaachisu. Maal takka na gaddisiisu beektaa? Rakkoo xiqqoo tokkoof yeroo dheeraaf gadda keessa turuu kee. Waa'een kumaaf amma kan si dhibbise garuu? Miidhama obboleessaa argee callisuun natti hin tolu. Ilma namaa rakkate arguun natti hin tolu. Kanaafuu maal godhinaan jettaati? Maaf nan dhiistu? Yeroo kanatti dhibbina meeqan keessummeessaan? Dhiphinni ati keessummeessitu tokkollee akka hin jiraanne. Isan danda'u. Maal dhiphachuuf gara addunyaa kanaa dhufteeti? Eeyyeen. Hamma har'aati takkaa gammaddeen beektu jireenya kee keessatti. Bara daa'ummaa kootii yeroo maatii koo bira ture san malee sanarraan kana erga warra kana bira jiraachuu jalqabe tasuma gammachuu waan jedhamu argeen beeku. Isaan maalii keeti? Isheen haadha manaa eessuma kootiiti. Isaan bira jiraattaa? Eeyyeen. Amma ishee hojii wal dhabdee akkas jeeqamteere? Maal sin jette isheen? Waan uumame natti himuuf eeyyamamaan turre isheen. Haa ta'u. Sababa wal dhabbii keessanii natti hin himin garuu gargaarsan siif gochuu danda'u natti himi. Hoomtuun jiru. Maalidha inni harkatti baattu? Dookimentiidha. Beeksisatu bahee isan galmaa'uun deemaa jira. Sittiin barfatuu reemaaf teessa kaateen deemtu? Dee'uu barbaaden ture. Amma garuu sababoota tokkoon akkana fuudhee dirqamanatti ta'ee jira. Sababoonni sun maal fa'i? Inni ammaaf haa turu. Garuu gadda kana keessan turiin hamma dandeesseen qalbii kee boqochiisi. Nan yaala. Yaaluun hin badu. Gaaffii tokko si gaafadhu. Eeyyeen. Rakkina argitee beektaa? Isa hojiin koon himu? Hojii kana waggaa meeqaaf hojjette? Waggoota qubaan lakkaa'amaniif. Haa ta'u. Namoota irra oolmaan kee faallasaati si deebi'ee beekaa? Eeyyeen yeroo ho'iitti. Taatee san akkamiin ibsita garuu? Baay'ee nama dhukkubsa. Dhibee yaala qabaa? Akkuma dhibeewwan muraasni yaala qaban, muraasni isaanii immoo yaala hin qaban. Warra yaala hin qabne sana miirri dhukkubbii isaaniillee hedduu ulfaataadha. Fakkeenya warri yaala hin qabne sun kan faadha? Isa amma dhukkubsachaa jirtu kana. Erga jettee waan amma na mudate sitti mana dhagaye. Itti fufi. Namitti nama balfa si laatte suni haadha warra eessuma kootiiti. Akka harmee kootiin isaan laala. Guyyaa tokko isaan mufachiisin beeku. Qalbiis natti cabdeen beektu. Turtii waggaa 16 waliin qabna. Mucaa waggaa 9 ta'e isaan biratti gale. Isaan bira taa'een barumsa kollee hordofaa ture.
Hamma har'aa kanatti akka dhala isaaniitti osoo hin taane akka garbichaatti isaan tajaajilaa ture. Dhiisa obboleessa baay'een dhiphatiin dhiphinni sirraan bareedu. Afachu garuu ilmi namaa guyyaa darbuuf maaf hammeenya hojjetaa? Inni kun akkuma si dhibeen as dhibeem. Dhiisi baay'een gaddiin. Akkamittiin hin gaddu? Warra kanatti warra maatiin koo imaanatti na laatim. Halagaana godhatanii. Keessa keetti gaddi. Gadda kee diina keetti hin mul'isin. Weerartuun kee sodaa kee sirratti beekee jennaan carraan gabroomuu kee baay'ee bal'aadha. Kana beeki. Baay'een keenya gammachuu qabaannee otoo hin taane jireenyaaf jenneetu gadda guddaa seeqaa xinnoo kanaan mo'an. Jireenyatu kana qabu tole obsi. Haa ta'u. Amma maaltu beeksisa akka deemteen galmoofne si daangeesse? Qarshii geejjibaa. Oodhu kunoo deem galmaa'e. Qarshii kana garuu yoomiin kaffalaa? Gaafa mindeeffamaa taate carraa gaarii milkaa'i. Maaf oolma kanaaf oolte garuu? Nama waan hin ta'eef. Baay'een sitti qaanfadha. Dhugaa dubbachuudhaaf tanaan namoota akka kee kanarraa amala akkasii arguun baay'ee nama jibbisiisa. Haa ta'u Barsiisaa amantii tokkotu yeroo tokko akkas jedhee namoota barsiisa jedhanii dhageesse hin dhageenye. alkooliin dhuginaa alkoolii dhuguun cubbuudhaa jedhan. Ofii isaatii otoo namoota akkas jedhee barsiisu guyyaa tokko machaa'ee kufee argame miti. Seenaan isaa kana qofaam yoo hin golobame. Akkam tureyyuu. Guyyaa ta'e barsiisicha qacarraa machaa'ee kufe. Namoota inni barsiise keessaa nam tokko dhufee lafaa isa kaaseeti. Barsiisa alkoolii dhuguun cubbuudhaan jennee maaf dhugdanii jennaan. Hin dhuginaan jedhe malee hin dhuguu yoomin jedhe jedhee deebiseef miti. Seenaa keetii fi seenaa barsiisichaatu walitti fakkaachaa jira. Afachu maal godhinaan jettaa? Maaf nan dhiistuu kenna? Maaf yaadota akkasii fiddee na dhiphistaati? Karaa keetiin jireenya nama tokkoo jeeqamee akkamittiin nagaa argattee jiraattaati? Ilaa akka akeekkachiisatti tan sitti himaa jiraa na dhagaye. Lammaffaa dubbii akkasii kana natti hin darbatin kenna. Isa nan isa rakkoon qabu. Waan yeroo hunda naan jettu tokko sitti himaa na dhagaye. Hiriyyaan gaariin daawwitiidha kan keessatti of ilaalanii. Atis na keessatti of ilaalii anis si keessatti of ilaalaa naan jechaan turreeti. Ammallee taanaan hiriyummaa keenya waan hin haaleen qabu. Suma keessattiin of ilaalaa jira. Ati garuu jechama kana na dura qabdee seenaa goolabame akka haaraatti na eegalchisuuf deemaa jirta. Akka haaraatti waan si eegalchise hin qabu. Akka shibootu fankaa sitti himaa jira. Amma waan kamii ol hubannaa kee ishii barbaachisa. Tole maal godhu? Akkamitti ishee hubadhu mee kenna? Namni yoo kabaja oliif qabaate ol hubataam. Carraa wal argine hundumatti dubbii ishii natti darbattuun beekta miti? Akkasitti ol hubachuun hin danda'amaa mee naaf deebisi. Ilaashu amma waan tokko qofa tole naa jedhi. Maaliin? Mana ishee deemuu qabna. Maal gochuuf? Manatti nu barbaada waan jirtuufi mana ishee akka deemnu barbaada. Naaf galaan jiru wanta ati jechaa jiru. Maal sababeeffanneeti mana ishee kan deemu? Dhimma cimaaf waan nu barbaaduufi bira seennee ba'uu qofa. Kanuma qofa tole naa jedhi. Kan haala sin dhiphisu. Tole. Tole kottaa deemnu. Warra manaa. Nooraa seenaa. Maalinni? Homaa miti koottu see. Nagaa. Nagaa galata waaqaa. Oluma seenaa ta'a. Amma sitti wayyaa'eera ree akkam? Eeyyee homaan jedhu. Amma natti fooyyeera. Maal taatee dhukkubee ture moo? Eeyyee xiqqoo ishee dhukkubsattee turte. Maal taate? Isa shumarraa adda baafadhu. Tole. Afaan duwwaanis hin teessise miti taphadhaa buna sinii dhaaba. Lakkii waan tokkoyyuu hin barbaachisu dhiisi. Tole. Tole waaqayyo si haa fayyisu. Hammanuma si dubbisna jennee dhufne. Maal xinnoon turtanii ree? Lakki yeroo biraa deebina. Amma deemuu qabna. Hin deemnu? Ashuu ati xiqqoo turemee waan si haasofsiisuun qaba. Anoo nan barbaachisaa? Moo deemu? Lakki kenna ati deemuu dandeessa. Tole nagaan tura. Tole mata dureen marii keenya har'aa immoo maal ta'inna? Afachuusa adeemsuma keessan si hubachiisa. Yeroon qabu ariifadhu. Hojiin deema akkan jenne guyyeera. Hojiin keessan sa'aatii kanan hojjetamu. Maaliif ariifatte? Dhimma biraan qaba. Homaa miti hin dhaqqabdaan ariifatin. Tarii waliin dubbiin keenya isa dhumaatiif ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Osoo ta'e akkatti natti tolu. Ni ta'a guyyaa tokko. Abdiin qabaanis. Anaafis guyyaan jira jedhee abdiin qaba. Guyyaan akka keetti hammeenyaan dhaanamu. Guyyaan ati gara jabina koo ajaa'ibsiifattu. Fedha qabda taanaan waaqayyo si haa gargaaru. Afachu siif du'uun didee Ashuu. Maaf duuta obboleettii koo? Jiraadhu malee amma waaqayyo si jiraachise. Maal godha jireenya akkanaa? Jireenyi boqonnaa hin qabne, jireenya irra galfii hin qabne jiraachuurra du'uu wayyuu? Isaan oon beeku. Dhugaa jette isa namarra ga'eetu beeka. Gubataa marqaa hubataa targaa jedhamiti. Maal namoota keessa namumta amma koo miidhameen jiru jetteem?
Maaf amma kana qulqulluu taphachuun si barbaachisa giifti? Maal jechuu barbaadde? Naaf galaan jiru wanta ati jechaa jirtu. Anaaf ati nama pilaaneetii garaagaraa irra jiraatanidha. Tasuma wanta afaan kootii ba'u siin galu. Ashuu maaf akka dhiphina koo irraanfadhu nan jajjabeessitu garuu miidhamni koo irras siif hin galu haala kana keessatti dhukkubbii biraa naaf dabaltaa? Ati maaliif nan dhiistu? Nan beeka. Carraan argite hundumatti nageenyi keen jeeqama. Keessi keen boora'aa miti? Maaf argaa koo lagattu? Maaf garaa narraan kutattu? Akkuma dura na dhistee deemte sana maaf deemsa kee ittiin fuftu? Haamilee sanan dhabeem. Wanti hundumtuu akka ati dubbattu kan osoo salphaa ta'e silaa summii dhugee lubbuu koo irratti of murteessuun ture. Jireenya lagadhu. Dachee kanarraa abdiin kutadhuun ture. Summii maali? Sitti himne moo kennaan? Maal natti hima waan tokkoyyuu natti hin himne. Kunoo siif haa bal'attu. Lafan barootaaf otoo sin arginitti boqodhuun deema jedhee yaadee ture. Garuu naaf hin milkoofne. Hamma kana moo giifti? Mee maal godhu? Yaaluun qabuun ture? Dubbadhu kaashu. Siin jechaa jira. Onneen kee kaleessa giiftii godhee na muude. Arrabni kee kaleessa jaalala koo lallabee hin quufne sun. Har'a eessa dhaqe? Giiftii na gallakkisi deemuun qabu. Kana caala taa'ee si dhaga'uu hin danda'u. Hin dandeessa Shuukoo. Iji kee miidhama koon argu, gurri kee mata koon dhaga'u. Maali gara jabeenya akkasii? Maaf na gargaaruuf yeroo dhabde garuu? Moo jaalalatti kanaan dura naaf qabdu onnee kee irraan turre? Tole, maal si gargaaru giifti? Mee kana na gargaari naan jedhe afaan keetii baasi. Hariiroo jaalalaa amma qabdu kan guutummaatti addaan kute. Sana booda hoo? Anaa wajjin jireenya akka haaraatti eegalla. Jaalala keenyatti fufna. Ilaa giifti, ammas irra deddeebisee wanti sitti himu yoo jiraate yaadota akkasii kana irra deddeebitee natti hin dubbatin. Gurran itti si dhaga'uun qabu tole, nagaan ture. Ashuu! Ilaa Ashuu! Sirriitti irra deddeebii itti yaadi tole? Kunis ni darba guyyaa tokko. Yaa Waaqayyo, ati sababa malee miti kan qananii sana keessaa baastee gadadoo kanatti na darbiteef. Dukkanni kun akkanatti nafu. Jireenya haara galfii gammachuun ani yeroo hunda hawwusan naaf kenni ati. Maaloo yaa Waaqayyo, addunyaa kanatti nan dhiisi. Obboleettii koo. Afachumee yeroo tokko deebiseen si bilbila. Maalinni maal barbaadde? Dhiifama obboleettii koo waa tokko si gaafachuu barbaadeen tureeyyu. Maal la gaafatta? Gargaarsa tokko akkanaa gootuun fedha. Gargaarsa maalii? Gargaarsa obbolummaati. Baay'ee waan ulfaatu miti. Fageenya irraan dhufe magaalaa kanan beeku beektaa? Dhiisi. Ittiin xumuri. Tooftaa kana sirriitti hin beeka. Lama nun suufanii jette jaartiin. Tooftaa maalii? Maal jechaa jirtaa? Gaafuma halaalarraan si argin si bare. Amma immoo garaa na nyaachuuf sirumayyuu ancafa jetti dibatte? Miti. Maal haasaa jirta obboleettii koo? Obboleettii kee deemiti iddoo biraa barbaadi. Ani obboleessa akka kee hin qabu. Obbolummaa wajjin dhaloota qofa yoo ta'e tole. Ati dargaggeessa humna qabda. Hojjettee nyaattu? Amma haadha hiyyeessaa boochistu. Amma jireenya namaa gaagaatu. Nama kana dura beektuun sitti fakkaadhe moo sila maal jechuu keeti? Keessummaa qamalee raafuu keessatti arguu jedhani. Kadhadhee sirraa dhabuu kootoon taane maqaan taaneen na waamuu keettu na gaddisiise. Waan hundaafuu galatoome. Waaqayyo nama guyyaa rakkina keetitti sitti qoosu sirraa haa qabu. Obboleetti sitti dubbachaa jira miti? Lakkeen eessattan isa beekaa miti. Tole. Hattuudha irraa of eeggadhu adaraa kee. Tole amma qabeenya sirraa fudhatee? Lakki. Akkamitti beektee hattuu ta'uusaa? Akkasumatti tan shakke haalli isaanitti soluu dinnaan. Tole haa ta'u. Obboleessa. Oo. Dhiifama waa tokko si gaafadhu. Rakkoon qabu na gaafadhu. Maaliin? Waanuma salphaadha. Waan ulfaataa miti. Tole haa ta'u. Itti fufi. Magaalaa kanan beeku beektaa? Keessummaadha. Tole. Waanuma tokko akka na gargaartuun barbaade silaa. Waan hin danda'u yoo ta'e rakkoon qabu nan yaala. Guddaa galatoomi. Hayyamamaa ta'uu keetiif. Tole. Akkuman sila sitti hime magaalaa kanaaf keessummaadha. Fageenya irraan dhufe. Anumaa konkolaataa irraa bu'uu hattuun bilbilaa fi qarshii koo na jalaa fudhatte. Namoota irraas bilbilachuuf yaaliin ture. Namni tokko na hubachuu hin dandeenye. Akkasuma gocha namoota tokkotu aadaa wal gargaarsaa kana akka balaaleffannu nu taasise. Namattis hin murteeffamu. Akkamitti? Nama rakkate fakkaatanii rakkinaaf nama saaxilu. Nama gargaarsa barbaadu fakkaatanii kiisii namaa seenu. Sana booda harka qullaatti nama hambisu. Kanaafuu obboleessa koo naannoo magaalaa kanatti rakkataa amanuun ni ulfaata. Namoota amaloota gadhee qabantu baay'ata.
Waan kana quban qaba garuu hamma kanatti gochi namoota qeenxee aadaa hawaasaa ni geeddara jedhee yaadeen beeku. Ni geeddara akkamittiin geeddaru? Kunoo sochiin namoota muraasaa aadaa hawaasa bal'aa balleesse. Dhala namaa sammeenyaaf saaxilee kunoo haala ammatti jirru kana fide. Haa ta'u mucayyoon reefitu akkasitti na yaaddee jechoota hin taane natti darbattee deemteere. Ta'uun oolu hattuudha irraa of eeginaan jetteen. Ani immoo siruma qabeenya shiifaa waan irraa fudhachuuf yaalte natti fakkaateen. Maaliin qabeenya ishee irraa fudhachuuf yaala obboleessa koo? Bilbila dubbachaa dhufte. Gaafan gargaarsa gaafachuuf itti deemu bilbila ishee cufattee ija hamaan na ilaalte. Akka isheen na shakkite yeroo masanan bare. Tole, amma gargaarsi siif gochuu danda'u maaliin? Maatii kootti naaf bilbili. Sana booda hoo? Qarshii naaf haa ergan kaa? Sirees waan ittiin qabadhu hin qabu. Firas waan jedhamu magaalaa kana keessa nama tokko hin qabu. Fira ani siif ta'u? Akkamitti? Firri kee tokko osoo jiraate maal siif gochuu danda'a ammatti? Asii na fuudhee mana isaatti naan gala kaa? Asii si fuudhee mana isaatti siin gala. Argite? Oolmaa sanaanis siif ooluu nan danda'a. Oolmaadhuma namaa siif oola miti? Oolmaa sana siif ooluuf ammoo fira ta'urra nama ta'uun koo gaasitti hin fakkaatu? Maaf akkas jette garuu? Firri amma maqaan ga'u jedheeni. Firri hundi lafa yaadan sanatti hin argamu. Fira dhiigaa abdatamaa sanarraa alagaa oolmaa firaa siif oolu sana siif haa kennu waaqa. Leel. Kottu amma gara manaa deemna. Maatii keettis haala kanaan ittiin bilbiliin. Tasgabbooftee mana geesseetti haasofta. Galatoomi. Ati nama gaariidha. Rakkoon qabu. Si gargaaru? Lakki. Afachuu? Dhuguma akka ishiin summii dhugde otoo beektuu na dhoksitee mana ishii na fuutee deemte? Eeyyen. Maaliif? Amma callisiitii waan sitti qofa na dhaggeeffadhu. Amma dhuguma akka ishiin summii dhugdee ciifte son sitti mee na wajjin deemtaa? Kana qofaa miti gaaffii kiyyuu deebisuu hin danda'u. Nan sobee? Kana buustee baasteedha sababa kana uumtee achi na geessu filattee? Eeyyen. Sababii ati uumte immoo baay'ee jaalladheera. Kana booda garuu akka ittiin deebine waadaa naaf galteerta miti? Isaaf hin yaadda'in. Ashuu? Ashuu? Dhaabadhu na eegime? Ashuu maal taate? Dhaabadhu jedhiimme? Afachu maalidha wanti jiru? Si arginaan deeme? Eeyyen na dheessaamu. Maaliif? Isaanuun beeku. Kanaan dura wal beektu moo? Eeyyen an obboleettii isaati. Amma na waamuu dandeessaa? Dhimma cimaafan isa barbaada. Ashuu maal taate na eegi? Kenna. Atumti dhimma nama wajjin hin qabu kana gidduu deemuun sitti hafu ennaan maaliif didda? Maal jechaadha? Obboleettii keetiin nan jechaa jirtiim. Haa ta'u maal rakkatteeri ati? Si barbaaddii kottu haasuufis hin jechaa jira bar. Tole, na baqachuun maaliif barbaachise? Ati na hordofuun maaliif barbaachise? Ana boontuudhaam obboleettii keeti. Nan beeka. Akkam nagaa jirtu? Nagaa galata waaqayyoo. Atoon dubbattu? Maal dubbadhu? Nagaa sin jechaa jira. Nagaa miti moo? Maaliif callista? Naguma galata waaqaa. Eeyyee akkas je'ama. Jedhee min nageenye moo? Maal taatee Ashuu? Akkasin jedhama? Waan jedhamuuf waan hin jedhamne booda natti himta. Amma waan biraa waan haasoftan hin qabdan taanaan gara hojii koon deema nagaan tura. Hojii? Eeyyen, hojiin deema jechuun koo amma kana si kofalchiisan seeneen. Dhaabadhu mee hojii kee hin qaqqabda. Amma na haasofsiisi. Kenna, yeroo tokko qofaatti nu dhiisime ati. Tole. Maal turee dhimma ati na barbaaddeef? Dhimman si barbaaduuf waan dursitee na hubatteen se'a. Amma yerootti haa fayyadamu. Hojiin deema waan ta'eef haasaa keetti fufi. Isayyuu afaan guttatteeti hojii jetta? Xinnuma isheen saalfattu? Biyya hattuun huuruu dhiibee deemu keessatti hojjedhee of jiraachisuun koo akkamittiin saalfi ta'a? Hanna wayyuu hojii kee salphoo akkasii kan. Namoota dhibaa akka keetii kanaaf hannis filannoo gaariidha. Jireenyaaf aarsaa kaffaluu waan hin barbaanneef salphina keessa bu'aa barbaadu. Miti? Amma immoo dubbiin kee sadarkaa tokko waan dabalee sitti hin fakkaatu? Sadarkaa tokko qofa moo? Silaa gootee maafullee fudhattee nannaantu. Dhiifamu isaaf qophaa'aa miti ammatti. Afachuu yoomuma waan namni siin jedhu dhageechaati. Innan gaammaa si dhaga'ee nan fayyadne. Kana booda maal gochuufan si dhaga'a? Osoo gorsa namaa dhageechee silaa jireenya akkanaa kana keessatti hin kuftu. Gorsa keessan dhaga'uu dhabuun koo isiniin waan na miidhe isinitti fakkaachuu mala. Anaan garuu amma na fayyade natu beeka. Yeroo tokko tokko gorsa sin fayyadne dhaga'uun kisaaraa jireenyaa si saaxila beektaa? Osoo na dhageessee silaa jireenya gaaga'amaa akkanaa kana keessatti liqeeffamtu ture. Haa ta'u, ila jireenya koo keessatti rakkinas haa ta'u bal'ina, salphinas haa ta'u ulfina waan na mudatu kamiifuu ani qophii.
Nama biraa immoo hirmaachisuus hin barbaadu. Hirmaachisee sammuu hin beeku. Osoo akkas ta'ee gaarii ture. Nuti sababa keetiin hanga akka qaanfannu beekta. Waan qaanii hatee sinittiin hin galleem. Nan beeka. Hojiin nama hojjechaa jiru kanatti gammachuun qabdan ta'a. Ani garuu homaa gochuu hin danda'u. Hojiin kun anaaf filannoo sirriidha tole. Akkamitti akkas jettaa? Maqaan maatii keetii si yaaddessu? Na yaaddessinaanuun isaanitti ba'aa ta'urra jedhee saggoo isaaniitti irraa bu'uuf dafqa koo xurursaa jira. Xururfattee duute. Oromootu maal jedha seete? Ilmee eessatti argan? Dhaaba tambootti argan jedha. Jechicha beeka. Dhugaa dubbachuuf taanaan mammaaksi kun nama akka kootiif hin malu. Erga jettee haa ta'u, inni hubannaa keetii irratti hundaa'a. Ati akkamitti hubatteeyyuu? Akka gaariitti. Amma dubbii gatii hin qabne irratti yeroo gubuun faayidaa hin qabu. Otoo dhagaa walitti dhaammannee gargar deemnee maal sitti fakkaata? Nan deema rakkoon qabu. Garuu isa xumuraafan sitti himaa jiraa na dhaga'e. Waan kana dura natti dubbattee si dhaga'uu dide amma sirra deddeebitee natti himuun si nuffisiisu? Ilaa hanga obbolummaan sitti himaa na dhaga'e. Hojii xixinnaa akkasiisan dhiisi. Dallaa koo keessaa kutaa natti dura keessa turte ammas lafa jira. Kootutti gali. Akka kana natti himuuf dhuftee beekama. Garuu hojii kootti qaanofta taanaan obbolummaa koo haaluu dandeessa tole? Sirriitti itti yaadi. Homaa itti yaaduun barbaadu. Kana akka galmee cufameetti ilaali. Maal? Dallaa kootti deebi'ii na wajjin jiraadhu waan jettu kana. Maaliif? Jireenya bilisummaa qabuun jiraachuu fedhaan. Mul'ata koo malee kan namaa dhugoomsuuf miti kanan gara dachee kanaa dhufeef. Bifa kanaan waggaa 100 har'aattu mul'ata kee dhugoomsitu. Akkuma hawwiteetti duuta. Jireenya bilisummaa sanas hin argitu. Siif jireenyi bilisummaa qabu olaantummaa maallaqaa leellisaa garaaf bitamaa garba namaa ta'anii jiraachuu yoo ta'e eeyyeen hin argu. Hiree koo moositu murteessa miti. Jireenyi koo waaqa gaditti harka koo jirti tole. Akkasiidha. Qabeenyi kee ammoo suma fayyada. Tarii gaafa ati addunyaa kana dhiistee deemte ijoolleen kee dhaaltummaa argachuu malu. Ani obboleessi kee garuu achi keessaa qooda tokko hin qabu kana beekta miti. Ani hoo gaafan abbaa ta'u ijoollee koo maaliin dhaalchisa? Moo abbummaan naaf hin malu? Dubbadhu kaa ilaa yeroo tokko tokko yaada ofii qofa namatti fe'urra namnis maal yaada jedhanii yaaduun murteessaadha beekta? Tole dhiifama. Ani jireenya kana keessaa akka baatuufin sitti dubbadhe. Rakkoon qabu. Yaada keetiif guddaa galatoomi. Nagaatti. Bilbila koo moo na jalaa kaasi. Waan si gargaaru kamiin iyyuu si faanan jira. Yaa Waaqayyo. Mucaan maal ta'eet akkas ta'e. Gurbaan kun hanga yoomitti as tura garuu? Guyyoota murtoofneef jechuun koo guyyaa amma kanaatti as tura siin jechuun danda'u. Haa ta'u garuu firooma dhiigaa qabdu natti fakkaate. Oromummaa yoo ta'e malee waa biraa hin qabnu. Isuma qofaa? Eeyyeen. Akkas tanaan haa ta'u garuu nama dudduuba isaa hin beekneef oolmaa akkasii ooluun barbaachisaadha? Nama guutummaatti beekuun ni ulfaata. Kenna dhalli namaa mala hedduu qaba. Kanaafuu namni tokko rakkataa fakkaatee badii yoo hojjete nama hundumaanuu akkas jennee yaaduun hin ulfaatu? Hojichi nama rakkates hin fakkaatu. Rakkinni bifa qabamoo? Jechuun koo namni rakkataan akkasumatu hin beeksisamu. Inni nama hundarraa mul'atu. Godaan isa dhibee keessoo isuma dhukkubsatutu beeka. Isa beekamu. Garuu turtiin keessummaa isaa osoo sirratti raawwate maal sitti fakkaata? Maaliif? Bellaacha ofiiyyuu hin qabdu dhagaatti uwwistii jedhan. Nutu rakkataadhaam. Rakkataa gargaaruun duraan eeggamaa? Nama rakkate gargaaruuf dirqama qabaataa ta'uu qabnu. Oromootu maal jedha seete? Namni waan qabu kenne doqnan jedhamuu jedha. Kanaafuu rakkataa gargaaruuf sooressa ta'uu otoo hin taane nama ta'uun gahaadha. Haa ta'u. Waanuma kamiifutti yaadi. Ani ima beellaman qaba. Nagaan turi. Toleettis nagaan turi. Harmee homaa wanta harka koo irratti hafin jiruum uffatan uffadhee jiruu fi boorsaa malee. Amma namoota biroo biran jira. Hamman kireeffadhee ba'utti isaaf immoo qarshii na barbaachisa. Waaqumatu garaa naaf laaffise. Dargaggootuma akka kootii tokkoon argadhe. Rakkina kootti mannaan fuudhanii mana isaaniitti naan galan. Tole harmee yoo dandeesse hamma boruutitti naa ergi. Ati naguma miti maatiin qa'een hundi nagaadha. Tole nagaa naaf ta'e harmee ko. Nagaan naa ooli. Dhiifama nan ture miti. Lakki rakkoon qabu. Hiriyaan kee hoo? Beellama qaba ture har'a isaaf deemeem. Haa ta'u ati hoo har'a hojiin hin jiru? Har'a hojiin hin jiru boqonnaadha. Maarree har'a guyyaa guutuu hojjumaan oollaa jechuudha kaa? Eeyyee har'a hojjumaan oolla. Booda yoo sin rakkisu ta'e magaalaa kana keessa sirriitti na daawwachiista. Shakkii tokkoon qabaatiin
atumti daawwachuuf qophaa'aa ta'e malee sirrittiin si daawwachiisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan gaarummaan kee humnaa ol natti ta'aa jira. Maal inni garuu gaarummaan akkasii? Waaquma nu uumetu gaariidha. Nu ta'u uumama isaa taanee akkamittiin hammaan? Dhugaa jetti. Amaloota akkasii kana akkamittiin gabbifachuu dandeesse garuu? Waaqaa gaditti maatii kootirraan dhaale. Haatiif abbaan koo nama gaariidha. Jireenya isaanii keessatti tasuma namaaf hamaa oolaniin beekan. Kan beela'e nyaachisuu, kan dheebote obaasuu, isa daaree uffisuu malee tasuma namaaf daba oolaniin beekan. Maatii akkasiirraa dhaladhee akkamittiin hamaa taare? Maatii gaarii qabda dhugaa. Waaqayyo siif haa jiraachisu. Leela obboleessa koo. Kan kee hoo maatiin nama akkamiidha? Kan koos nama gaariidha. Abbaan koo lafa dhugaa jira. Waaqayyo isaaf haa araaramu. Harmee kootu na guddise. Hawaasni keessatti guddadhe hawaasa baay'ee namatti tolanidha. Haa ta'u gaariidha. Biyyi keessaa Oromiyaa. jechuun koo iddoon dhaloota kee eessa jechuu barbaadeen. Dhiifama obboleessa koo. An gaafii akkasii gaafachuus gaafatamuus hin jaalladhu. Maaliif? Gaafa guddattee iddoo geessu gandatti dhalatte osoo hin taane biyyatti dhalatte waamsista beekta miti. Inni dhugaadha. Ani saasaaf hin kaase malee natti hin tolu gaafiin akkasii. Oromoo biyyan gaafatan. Maaltu akka na aarsu beektaa? Isa wallaalaan tokko tokko gandatti dhalate biyya koo jedhee faarsu kanadha. Kanaafin siin jedheem gaafa gaafii akkasii sana ol gaafattu obbolummaan gatii dhaba. Hunduu nama biyya isaa otoo hin taane nama ganda isaa barbaada. Dubbiin gandummaa immoo biyya walitti qabnu kana nu dhabsiisa beektaa? Dhabsiiseem kana caalaa moo? Otoo kutaadhaaf gandaan wal qoonnee duula walirratti labsinu faayidaa nuti biyya keenyarraa argachuu qabnu alagaan soorata miti? Warra wal nyaatu gidduudhaa waa nyaatu hin jenneere. Homaa miti. Kunis ni darba jedheen abdii qaba. Eeyyen akkasumatti abdii qabaachuudha malee homaa falli biraan jiru. Maal taanee akka sadarkaa akkanaa kana geenye beektaa garuu dhaloonni keenya ammaa kun beekamaaf malee beekaaf gurran kennan beektaa? Beekamaan keenya irraa immoo baay'een isaa beekumsa hin qabu. Kanatu kufaatii har'a keessa jiru kana fide. Ilmi haadhaaf abbaa isaatti qoosu of kaltii hin qabu. Uummanni hayyuu isaa salphisu ofiifuu salphataadha. Hayyuu jechuun abbaadha. Otoo hayyuu keenya dhageenye wal jala yaa'insa qabaanna beektaa? Isatu na aarsaam. Wallaalaan keenya tokko tokko gadi ba'eetu waan argee haasa'e uummata kana madaalchisa beektaa? Kan keenya dubbiidhaaf hin tolu. Dubbiin akka Hacaaluun jedhe sani. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya takka hin taane. Isa jechis gochis itti hin hafne. Waan garaa isaa hunda dubbatee dhalootaafis galaa kaa'ee deema. Kottu amma gara manaa adeemna. Tole.